Konferensichi dhaadannoo inisheetiivii fi galiin mootummaa ka'umsa rakkoo nageenyaa ta'uu hin danda'u jedhuun kabajameera. Hirmaannaa hawaasni nageenya kabachiisuu keessatti qabuun aanaalee godina Arsii Lixaa nageenyi waaraan keessatti argamu keessaa aanaan Kokkossaa isa tokkodha. Aanichatti hawaasni hojii nageenya kabachiisuu keessatti akka hirmaataniif marii fi hubannaan hawaasaa yeroo yerootti taasifamaa tureera. Tibbanas konferensii nageenyaa qophaa'een nageenyi itti fufiinsa qabu akka jiraatuuf mari'atameera. Maricha kan dursan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee godina Arsii Lixaa obbo Muhammad Hussein hawaasni hirmaannaa nageenya kabachiisuu cimsuun cinatti inisheetiiviiwwan mootummaan bocaman dhimma itti bahuu fi akkaataa barbaachisuun hojiirra oolchuu akka qaban dubbatu. Hojii misoomaa hojjennu keessatti hirmaannaan uummataa baay'ee murteessaadha. Mootummaa paartii badhaadhinaatiin hoogganamu misoomeen hojjenna gaafa jedhu mootummaan karoora baasa, akeeka argisiisa. Ummata masaka malee abbaan misoomaa ummata. Tarsiimoo qonnaa gaafa baasu mootummaan tarsiimoo qonnaa baasee jechuun lafa qonna mootummaadhaan qabame irratti oomisha jechuu miti. Tarsiimoo mootummaa baasuudhaan ummataaf gadi diriirsa. Ummanni maasaa isaa irratti hojii qonnaa hojjeta. Tarsiimoowwan misoomaa fi nageenyaa mootummaan qabatee hojjechaa jiru rakkoo nageenyaa tokko malee akka milkaa'uuf hawaasni gahee isaanii bahuu akka qabanii fi namni kamuu bu'aa nageenyaa beekee tumsa barbaachisu taasisuu akka qabu itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Arsii Lixaa obbo Yaasin Garjuu fi ajajaan qajeelcha poolisii godina Arsii Lixaa Komishinar Gargaaraa Dr. Geetaachoo Ittaanaa dhaamaniiru. Nageenyi bu'uura waa hundaati. Nageenyi gatii guddaa qaba. Nageenyi waan kamiyyuu oli. Biyya nageenya dhabdee komishinar isinii laakka'ee jira. Har'a Sooriyaan qabeenya guddaa fooqii guddaa qabdu sun wanni biyya ofii gadhiistee Itoophiyaa keessatti birrii 2 fi birrii 10 anaaf isin kadhattuuf waan nageenya achitti dhabameef rakkoo kana keessa seente. Ruwaandaan kuftee wanti kaateef waan nageenyi keessatti dhabameef. Soomaaliyaan haga addaatti mootummaa ta'uu ka dadhabdeef rakkoo nageenyaa irraa ka'e. Kanaaf gatii nageenyaa kennuu qabnu gaafa rakkoon nageenyaa gale qofa gatii nageenyaa beekna. Gaafa inni balbala keenya tuttuqe qofa. Nageenya keessan akkuma ammaa qabattanitti yoo rakkattanis yoo beeloftanis yoo loltanis ofitti loltanii olitti qabsooftanii tokko taatanii hooggantoota keessan sadarkaatiin jiru nu jagnoomi nu hojjechiisi nuuf hojjedhu kallattii nuu kenni jettanii bira dhaabbattanii poolisoonni keenya akka nageenyaattis yoo balleessan noo ati poolisii kooti aan kooti ati ilma kooti naasirraayi poolisii akka kanaa biyyi sin barbaaddu oromoon sin barbaaddu jechaa sirreessaa yoo sinirraa bute nurraa butuun haqa birriitiin fudhachuu hin danda'u haqa koonaa kenni mootummaan si kaa'eerettee akka ilma keessanitti ofitti fittanii nageenya koonaa eegettanii ilma keessa waan ta'eef jechuudha. Bulchaan bulchiinsa aanaa Kokkossaa obbo Kadir Nabii fi ajajaan waajjira poolisii aanichaa Inspektar Faayisoo Bonee qaamoleen qooda fudhattootaa fi hawaasa waliin qindaa'uun nageenyaa fi olaantummaa seeraa daran mirkaneessuuf kan hojjetan ta'uu himu. Olaantummaan seeraa yoo hin jirre namni waliin jiraachuu hin danda'u. Caaseffamni keenya yoo hin jirre bakka diinni jirurraa bakka addatti ilaalamu jecha. Tarsiimoo mormuuniif diinummaa wanni jedhamu sun walitti dhufa jecha. Tarsiimoo mootummaa keenya jedha afaanii keenya jedha gaafa tarsiimoo kan morminu ta'e rakkoo keessa jirra jecha jira biraati. Kana walitti himaa turre jira. Kanaaf gurmaa'insi keenya sadarkaa dakaatti jiru bakka harceetti irra deebinee ijaarree hojiitti galamee jira. Bakka hanqateetti guunnee jira. Bakka kanarraa maqeetti deebinee sirreessinee jira. Kanaaf kana booda sochiin kana wajjin wal qabatu tasuma akka hin jirre. Tasuma uumuu akka hin dandeenye. Yaani seera alaa dhimma kana dubbachuu akka hin dandeenye. Kan hojjechuu akka hin qabne. Deeggarsi qaama nageenyaa godhu isa olaanaa waan ta'eef isuma kana wajjin ganda aanaa Kokkossaa keessatti ganda 28 qabna hojii nageenyaa hojjechuudhaaf hojii nageenyaa hojjechuuf maayibaasaa fi kilaastera wajjin ramadamtoota kaabinee kilaastera qabatte wajjin miseensi keenya guutumaan guututti hojii nageenyaa hojjechuudhaaf amansiisaa
nageenya rakkoo jiru hiikaa achitti falakaayaa kan murtii fudhachuudhaaf hojiin hojjetamaa ture hojii guddaadha. Hirmaattonni marichas kaayyoo nageenyaa fi misoomaa aanaa isaanii milkeessuudhaaf tumsa barbaachisu kan taasisan ta'uu dubbatu. Aanaan kun aanaa nagaan beekamtu, aanaa diinni kamuu keessa hin jirre, aanaa farreen nageenyaa itti maxxananii keessa jiraachuu hin dandeenye. Kana mana xaree of keessaa baasaa ture. Nageenyu keenya itti fufa. Inni naga kana dursee irra caalee nu eessisaaru waajjira poolisii aanaa Kokkosaati. Waajjirri poolisii aanaa Kokkosaa haga hogganaan baatu, haga fayyituun baatu, haga qorattootaan baatu baay'ee halkanii guyyaa rafanii bulan jiran naga kana eeguuf. Kanaaf galata guddatu isaanii malas. Aanaan keenya aanaa nagahaatii, aanaa misoomaatii, aanaa jaarsa biyyaatiin bultuu, abbootii amantaa hedduuf akkasuma hayyoota hedduu, abbootii gadaadhaa, goota hedduu, namoota jaarsa wal dhagahan illee qabdi. Uummanni keenya immoo misoomarra gufuu takka illee kan qabne karoora mootummaa kamiyyuu kan deeggaru kan itti amanu mootummaa isaallee kan jaalatudha. Aanaa seena qabeettiidha, aanaa nagahaati, aanaa jaalalaati.